Warroonni DV Lottery bara 2025 guutan akkaataa ittiin check gochuu dandeessan yookaan immoo DV'n bara kanaa isin dhaqqabeera moo isin hin dhaqqabne kan jedhu akkaataa ittiin beekuu dandeessan yookaan immoo ittiin check gootan asinitti agarsiisa. Egaa viidiyoo kana keessatti guutumaan guututti warroonni DV bara 2025 guutan akkaataa ittiin firii isaa check ittiin gochuu dandeessan yookaan immoo DV isin dhaqqabe moo isin hin dhaqqabne kan jedhu akkaataa ittiin check gochuu dandeessan asinitti agarsiisa. Ani immoo yaada channel kan koo Soofuma Raapirraa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raappi bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabachaa viidiyoo kana keessatti gabaabinumatti DV bara kanaa jechuun DV bara 2025 akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti yookaan immoo DV bara 2017 akka lakkoofsa biyya keenyaatti akkaataa ittiin warroonni guutan akkaataa ittiin check gochuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaatti waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaan viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Namoonni baay'een kan DV guutanii DV Lotteriin isaan gahe moo isaan hin geenye kan jedhu check gochuu kan hin beekne yookaan immoo bilbila isaaniitti fayyadamuudhaan laptooppii akkanumallee kompiitara isaaniitti fayyadamuudhaan check gochuu warroonni hin beekne ni jiru waan ta'eef viidiyoon kun isaan akka dhaqqabuuf share gochuu hin dagatinaa akkanumallee viidiyoo kana like godhaa daranumaan gara barnooticha keenyaatti ceena. Egaa DV Lottery bara kanaa ilaaluudhaaf gara Google Chrome ittiin seentu Google Chrome bilbila keessan irratti argamu yookaan immoo laptooppii yookaan kompiitara keessan irratti argamu keessan seentu. Asirratti wanti hubachuu qabda warroonni bilbilatti fayyadamtan akkanumallee kompiitaratti fayyadamtan akkanumallee laptooppiitti fayyadamtan steepiin keenya tokko akka ta'uuf warroonni bilbilatti fayyadamtan Google Chrome keessa erga seentanii booda koornaa irratti tuqaa sadiitu argama tuqaa sadii sana irratti kilik gochuudhaan desktop site gochuun dagatanaadha. Sababni isaas ani laptooppii kan koorratti akkaataan isinitti agarsiisu kanaan isinis warroonni bilbilatti fayyadamtan salphamatti jechuudha bilbila keessan qofatti fayyadamuudhaan desktop site keessan sirreessitanii steepiin amma isinitti agarsiisu kanaan DV Lottery bara 2025 result isaa yookaan immoo firii isaa ilaaluu ni dandeessa. Gara Google Chrome itti erga seentanii booda bakka search baarii kanarratti DV Lottery 2025 jedhaa barreessaa. Yookaan immoo linkii descriptionii jala isiniif kaa'ee jira akkanumallee chaanala kan koo kan Telegrama Soofuma Raap Media kan jedhu irratti isiniif kaa'ee jira achirraa argachuu dandeessa linkii kana direct argachuudhaaf akkuma asirratti kan argattan DV Lottery 2025 kan jedhu kanarratti search gootan gara natti fudhata. Electronic Visa Diversity asirratti linkii kana ilaaluun dagatinaadha linkii kana screen irratti isiniif barreesseera isa kanatti fayyadamuudhaan direct gara sitti isin fudhata yookaan immoo haala nama isinitti agarsiisu kanaan illee fuulduratti deemuu dandeessan. Electronic Diversity Visa kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni ceenaa jechuudha. Ergasii akkuma asirratti argatan bakka itti check itti gootan yookaan immoo bakka itti resultii ilaaltan irra geennee jira. Check status kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemna ammas jechuudha. Check status irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti yeroo deemtan welcome isiniin jedha. Gara fuula ittiin DV Lottery ittiin check itti goonu yookaan immoo free keenya ittiin ilaalu irra geennee jira. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ammas gara fuulduraatti ceena. Ergasii immoo bakka sirrii bakka foormii guutuu itti guuttanii DV Lottery bara kanaa ittiin ilaaluu dandeessanidha kan itti argamu. Jalqaba irratti wantoota afur asirratti guutuu qabdan. Jalqaba irratti confirmation number'idha. Confirmation number'iin kanaan dura DV Lottery yeroo guuttan akkaataa ittiin qabachuu dandeessan. Screenshot godhaatii qabadhaa isiniin jedhee jira. DV Lottery yeroo guuttan foormii guutuu erga guuttanii booda dhumarratti confirmation number'iin isiniif kennama. Akkuma screen irratti argartan jechuudha. Confirmation number'ii kanatti fayyadamtanii confirmation number'ii kana immoo screenshot godhaatii kaayadhaa isiniin jedhee ture yookaan immoo bifa PDF'tiin yookaan immoo screenshot gochuudhaan kaachuu ni dandeessan. Confirmation number'ii kana asirratti ni guutuu jechuudha. Lakkoofsa isiniif kennamutu jira. Lakkoofsa amma screen irratti argartan kana. Lammaffaa irratti immoo last family ni dhaba. Maqaadhuma kan abbaa akaakayyuu keessanii asirratti guutan. Akkasii immoo years of birth sadaffaa irratti bara dhaloota keessanii kan confirmation number'ii keessan irratti active ta'e san guutan. Kan achirratti argamu san qofaadha. Dhuma irratti immoo authentication kan jedhamudha. Authentication kun immoo kaapichaa asirratti argamu kana qubee isaa osoo hin dogongoriin kan guutanidha jechuudha. Amma steepiidhaan isinitti agarsiisa. Akkuma asirratti argartan confirmation number'iin kan koo kana fakkaata. Isa kana copy gochuudhaan yookaan immoo qubee isaa tokko tokkodhaan osoo hin dogongoriin qubee guddaa lakkoofsas hundayyuu osoo hin dogongoriin barreessuudhaan qabachuu ni dandeessanii. Ani already copy godhee ergasii immoo confirmation number kan jedhu kana bakka kanarratti saanduqa jalqabaa kanarratti kilik gochuudhaan ergasii achirratti qaqqabaa sekendii muraasaaf ergasii paste godha. Akkuma asirratti argartan confirmation number'iin kan koo gara na dhufee jira jechuudha. Confirmation number'ii kana eessa argattan kan jettu
jedhu immoo kanaan dura DV yeroo guuttan confirmation numberiin dhuma irratti isiniif kennama waan ta'eef. Last family name ka jedhudha lammaffaa irratti kan argamu kan guuttan jechuudha. Last family name keessan asirratti ni guuttanii jechuudha. Son dogongoriin qubee gurguddaadhaan hundi isaaniitu jechuudha. Qubee kana immoo tokkoyyuu dogongoruu hin qabdan. Qubeen achirratti confirmation numberii keessan irratti jiru hundiyyuu asirratti ni galaa jechuudha. Osoo dogongoriin tokko isaatiin. Ergasiin bara dhalootaati. Akkuma asirratti argattan confirmation numberiin kan koo cinaatti isinitti agarsiisaa jira. Sababni isaas akka ilaaltaniif jechuudha. Bara dhalootallee achirratti guutee jira. 1995 dha jechuudha. Ergasii immoo asirratti ni galchaa jechuudha. Afuraffaa irratti immoo authentication dha. Authentication ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan kaappicha bakka kanatti argamu bakka amma isinitti agarsiisaa jirtan kana qubee gurguddaadhaan qubee xixiqqaan already isin dhaqqabanatti fakkaatu hin jiru kaappicha hundarratti kaappichaan biratti argamu isin biratti hin argamu kan biraati jechuudha. So garaagarummaa qaba kan kootii fi kan isiniif kennamu garagara. So tokko jettanii akka yaadne jechuudha. Isa kana qubee kana osoo hin dogongoriin jechuudha. Ergasii immoo ni guutu. DBG9 jedha. Akkuma asirratti argattan kaappicha kana osoo hin dogongoriin guutee jira jechuudha. Isin biratti kan biraatti dhufa anaa fi kan keessan tokko hin ta'u jechuudha. So ergasii immoo dhumarratti maal gootanii irra deebitanii ni ilaaltan. Confirmation numberii keessan irraa check gootan. Jalqaba irratti confirmation numberii check gootanii isa asirratti paste gootan yookaan immoo guutan jechuudha. Isa kana check gootan asirratti akka argamu jechuudha. Isa kana guutumaan guutu check gootan. Sirriidha moo sirrii miti ka jedhu jechuudha. Ergasii immoo last family name dha. Last family name keessan kan jalqaba irratti isiniif dhufuudha. Jalqaba irratti akkaataa ittiin guutuu dandeessan kan jalqaba irratti isin dhufuudha. Maqaa abbaa keessaniiti jechuudha. Confirmation numberii keessan guuttan. Isa jalqaba asirratti argattan. Confirmation numberii keessan yeroo guuttan haala kanaan isin dhufa maqaa jalqaba irratti argamu san itti fayyadamtanii jechuudha. Ergasii immoo years of birth dha bara itti dhalattan kan confirmation numberii keessan irratti guuttan yookaan DV yeroo guuttan itti guuttanidha kan guuttanii so akka hin dogongorre. Ergasii immoo authentication dha. Authentication kaappicha asitti argamu kana asirratti guuttanii ergasii kan hundayyuu check erga gootanii booda dhumarratti maal gootan jechuudha. Submit ka jettu kanarra kilik gochuudhaan amma immoo diivilootoriin kun isin dhaqqabe moo isin dhaqqabne. Sorry baay'ee tokko nama gaddisiisa. Diiviin bara kanaa na hin dhaqqabne. Egaa dhaggeeffatu kan diivilootorii kana namaaf guutee ture. So already nama kana hin dhaqqabne jechuudha. Dhaggeeffatu kan diivilootorii haala kanaan check gochuu dandeessanii. Komisarratti argatan based on information provided jedha. Ergasiis immoo the entry has not been selected. Diiviin bilootoriin bara kanaa already fudhatama hin argamne yookaan immoo hin singeenne jedhaa jira. Sorry. Itoophiyaa keessa taa'ee hojjechuu ni danda'a waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. So haala kanaan warroon diivilootorii bara kanaa eeggachaa jirtan riizaltii isaa. Diivilootorii bara 2025 haala kanaan ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Dhaggeeffatu kan already diivilootoriin bara kanaan hin dhaqqabne warroonni diivilootorii guuttanii diivilootorii firii isaa eeggachaa jirtan check akkaataa ittiin gochuu dandeessan bilbila keessanitti laaptooppii keessanitti yookaan koompitara keessanitti fayyadamtanii haala kanaan ilaaluu dandeessan. Diivilootorii warroonni isin dhaqqabe immoo baga gammaddan isin jecha diivilootoriin erga isin dhaqqabe booda immoo wanta isin gochuu qabdan steppiidhaan viidiyoon hojjedhe jira. Viidiyoo san immoo liinkii isaa description jala isiniif kaa'a. Ilaaluu ni dandeessan. Diivilootoriin erga isin dhaqqabe booda wanta isin gochuu qabdan steppii tokkorraa kaasee hanga xumuraatti kan jiru jechuudha. Hanga biyya Ameerikaa gara deemuutti isin geessutti kan jiru steppiidhaan viidiyoon hojjedhe ni jira. Viidiyoo san ilaaluudhaan irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Ani immoo channel kan koo Soofumar Abbirraa barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabadha. Diivilootorii bara 2026tiin hanga walitti deebinutti nagaa hannaa turaa isiniin jecha. Diivilootorii bara 2026 yeroo dhaqqabetti akkaataa ittiin guutuu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Kan bara kana kana fakkaata. Riizaltii isaallee firii isaallee haala kanaan ilaaluu dandeessanii yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.